wanni paartii siyaasatii fi ummata keenyarraa eegamu tokkummaa kee jabeeffachuu if ijaarrachuu wabootee jabeeffachuu nama humna qabu laal afaan qullaan bu'aan qabu afaan qawwee yoo taate malee sigale qabaddu jecha kiyyaana afaan qullaan bu'aa takkan qabu yoo afaan qawwee taate malee wanni ati gootu ifiinuu ifajjeesa kun nama ifi jiru nama ifi irratti ololaa deemu qaalicha kana ma shayxaanticha kana malee rabbina maaliif dhiiga namaa kana jaamse dhiiga namaa kana dhugee shayxaanticha kun quufee deeqqifate inni namaa kun jajjaamse amma wanni inni haga ammallee isinumaan jecha kana amma durallee isinumaan jechaa ture wanni inni haga amma itti aangorra turuu danda'e dadhabina mooraa qabsaa'otaatiin isiniin jedha sigale mooraa tee suphachuu tan irra walii galtee irra wajjin hojjechuu tan irra waliin galin bulfachuu tokkummaa kee jabeeffachuu sigale hidhamaa keetiif sagalee ta'uu sigale warra dhukkubsataa kee wal'aannachuu irratti fookus godhi abiyyi irrattuu yeroo gubuun hin barbaachisu mootiin tokko mootii gaarii jechuun mootii if tajaajilu akkaataatti kursiisaa tursiifatu akkaataatti nama gatu goota kiyya ozoon hinjiin mootii gartee dhugaadhaan sirna ummata fayyadu jaaru sirna borullee oromoon itti fayyadamtu jaaru sigale osoo fakkeenyaa sirna diimokiraasii bal'ise akka guddina keessaniitiin wal filadhaa amma biyya gara presidentiality jijjiira jaayanii ozo presidentiality jijjiirate presidentiality kana gartee bilisoomse akkamma presidentonni Ameerikaa kurran godhani eenyu Oromoo moo ozo sirna kana jaare garuu inni kana jaaruun barbaadu jechu so ummanni keenya kadogoggortanii way gumanuu baase way maarre godhe way sheekoti dagartee amantii teenya ol qabe adeero amantii teenya abiyyi ol hin qabne muslimni sagaleen kiyya haadha gaemu jee akka namni qoma dhawatee sagalee bineensatti kireessanitti hiriira bahee dura dhaabbateeti qabsoo isaatiin qabsoo isaatiin muslimni mataa ol qabate malee waa takka abiyyiin gartee yeroo duraatiif Itoophiyaa keessatti duraan lammii lammaffaa jaamuu turre kunoo har'a abbaa biyya adeero Ahmaddiin Jabalfaa gatii kafale san garteemi igale warra gatii kafale kan wayyaaniin akkasitti torchi goote santu qabsoodhaan ol si qabe malee wanni abiyyi ol si qabe takkallee hin jirtu abiyyi fi fuusi fayyadamu jira gara laafummaa kee waan isa amantee atiif kennitu maali kana fayyadamu jira malee gaafachi faayidaa sirraa fixee akka shankooraa xuuxeedha masirraa fixee kalooytu maala guutuu gartaa'e horii arra waliin haatu jirtan kana waliin saamu jirtan kana rabbii horii hataa jeetuma isinitti wanni arra isin godhaa jirtan boru yakka taate isinitti deebiti taayyee dandaa deem kilaash bitadhu ifeegi jaaniiti hayyama kennanii fi arra yakka godhanii saniin isa himachuu jiranii waan himataniin dabani isinii wanni arra godhaa jirtan boru gaafa isinirraa faayidaa fixatan gaafa isin nuugeessanii murteeffatan yakka taate isinitti as bahu teessi sigale ajajoonni poolisa ajajoonni milishaa ajajoonni gartee aanaalee godinaalee wanni isinarra saba keessanirratti namichi kun aangoo aanu guddisu aangoo kana nu haa godhu biyya san keessan nam tokko aangoon qabu aangoo jechuun tan murteetti murteessuu dandeessu biyya san keessatti namni tokko abiyyi irraa kaafe nam tokko aangoon qabu walaa shimallisi walaa miitirkishoo walaa fildi marshaal maarree isin jettan kana walaa tokko deemaa fincaanaa yoo inni jenne fincaanti deemaa albaa yoo inni jenne albaati bu'aa takka waa takka aangoo namni qabu injiru maaliif aangoo guutuu fuudheeti ifarka deebisee yala hoggantuu maarree hogganaa maarree kabajamtuu miitirkishoo kabajamaa maarree kan jaan kun gartee ijjes taayitila mindaatti nyaattu malee ittiin murteessuu hin dandeessu sigale amma shimallis Oromiyaa keessa
mana tokko jaaruu hin danda'u yoo shayxaanni kun hin ayyamneef. Mana tokko jaaruu hin danda'u. Gaafa duraa san barnuti. Shimallisumaatu namicha kanan dhageenye way abbichuu baamala gara laafoon looretiin nageenya akkamii waan akkanaa godhaa jechuu turre sigalee gaaf way miskina diliin qabnu wannu isin kun sigalee edaan inni nukkoflu jira galgala lukkisuu moonyina hojii galgala nu abbichuun kana keessa harkaan qabu edaan inni harkaa fi miila hundatti naqeetta ati harkaa foota sigalee abbichuun du'a abbootii gadaa keessa harkaan qabu ifiifuu harkaa miilatti naqeetta ansiin jedhe sigalee rakkoo biyya san keessa jirtu ibiyyoo jaarsi jaartii khille yoo dubbii san jalaga qottanii qottan shayxaantichuma kana keessa jira maaliif ji yoo jaartiin qaala'insa jireenyaatu na rakkise jettee sikkaate qaala'insa jireenyaa kafide qaalicha kana qaban isuma keessa jira yoo jaartiin kaatee mana nuun bittu jette manni qaala'eeti qaala'insa jireenyaati namicha kana fide qaban yoo nyaatarra walloltan qaala'insa jireenyaati namicha kana fide qaban yoo gaazaa fi soogiddarra walloltan qaala'insa jireenyaati namicha kana fide qaban ha yoo halkan kartee nan gammachiiftu jettee jaartiin kan loltu taate nyaatteetu waan dhuydun qabdu kamiin gammachiifta qaala'insa jireenyaati namichuma kana harka keessaa qaban rakkinuma biyya san keessa deemu kan qaalichi kun harka keessaa dhabe akkan jirre asumaan gartee beekuun barbaachisaadha isiniin jaa sheekkaa butaati baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajnaa injifannoon warra dhugaa haa ta'u sagantaatti aantu nanga walitti deebinutti qeyroonis akkuma abbaan qeyroo jawween jeesan if qopheessaa biyya hoogganuuf if qopheessaa jijjiiramni gartee saffisaan deemu jira dubbiin dalagamaa jirti dubbiin amma keessaan sirri dalagamaa jirti informeeshina sirritti isiniin geenya oggi inni baqachuu deemus akkanumatti ol baanee baqachuuf deema waboo sossooy jawwee sossooy jenneetuma isinii himna manguddoon ganaa du'aa'uma gooti mararaa fi daawwitii fi manguddoon du'aa'uma gooti ganaa wanni isaan amma lakkoofsa keessana inni laal namni walii karaa gadhiisuu beeku qaba sigalee amma osoo marroon jiru daawwitii abaa'oo naanneessu osoo jawween jiru khaafa'oo mararaan keenya kun naanneessu haraamii sigalee hada wal haraami sigalee so sanifu manguddoon adu'aayi gootu mana tokko tokkotti kenna diplomaasii baditana fa'aa deemtee sirreessitu sigalee diplomaasii namichi laaq Itoophiyaa duraan akka wanni kana kabajamtu bari Itoophiyaan tun laal gaazan qabdu jecha kana isin himeetiin bu'a Itoophiyaan tun gaazan qabdu waan namni itti haajamu dubra bebbireedaa qabdi sigalee dubra kanaaf addunyaan tun diplomaasiin kun dubra indazaan hojii dubra amaaraa kanaaf ichi dhaqanii jechuudha. Inni dubra amaaraa kana harasan kuchiise faarsee bulaan adda hirate. Baalagiseen tun dubra amaaraa kasilaa diplomaasiidhaaf wayyaaneen durichi nyaachiftu. Bardur bakkarraa fudhatanii jira beeta mangistu matana keessa farshoo duwidee maal jettee asii diplomaasonni dubra kana fudhatee rafaa jechuudha. Oggi diplomaasonni gaa abiyyi kana bakka wayyaanee waa keeysuuf sallaalla janii egaa biyya aangoo qabate tan diplomaasonni oggi bakka san dhaqan isaa fi Adaanech ichi tatta mee Adaanech asuu guutuudha mee maalichi diplomaasonni tana maalitti godha dhaqa qalloo amaaraa tana ndazaa kan bitaalli jiddu tana barbaadanii gartee inni Adaanech yoo Adaanech akka tasaarafte isaachi ta'a mee isa fudhatammo yaa obboleeso barke